እቺ ካልሲ አለች። አሁን ሁለት አይነት ካልሲ ነው ያደረኩት። እሺ እኔ አሁን ያደረኩት ሁለት አይነት ካልሲ። አንደኛው ናይክ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ፊላ ነው። እሺ አሁን ሁለት አይነት ካልሲ ነው። የሚገርመው ነገር እቺን ካልሲ ለማጠብ ብር የለኝም። እሺ እቺ አሁን አስብ ትንሽ ጽዳ ያለች ስለሆነች ነው። አሁን እቺ ከዛኛው እቺ ትንሽ እንትን ስላለች እሷን አደረኩት። እቺን ደግሞ ያው ከሁለተኛው ካልሲ እንትን ስላለች ለምን ቆሽ እቺን ለማግኘት ራሱ ብር አጥቼ በዛ ተነስቼ ነው ከቀየራ ወደ ማብራት አካባቢ ነው ወደ ሐዋርያት ቸርች አካባቢ ነው የምኖረው። Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa nagaaniif jaalalli Kiristoos irraa ta'e bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaa hordofaa kan jirtan egaa akkuma beektan qophii wayitawaa guyyaa kanaaf isiniif qindeeffannee qabannee dhiyaannes jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Daawwattoota keenya viidiyoo keenya har'aatti akka isin guddaa gammaddan barumsa guddaas akka argattan abdii guutuu qabna. Yeroon kun yeroo biyyi lafaa kun muddamaa fi ciniinsuu keessa jirtu ta'uu isaarraa kan ka'e wantoonni gurra namaatti hin tolle asiis achis ni dhagahamu. Kanaaf haaraa ta'ee nu naasisuu hin qabu. Daawwattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aatti waa'ee simannaa raajii Iyyuu Cufaatiif diillaatti taasifamee isinii qoonna. Akkasuma egaa namoonni kumaatamaan lakkaa'aman iddoo sanatti simannaa guddaa guyyaa kaleessaa taasisaniifiitu jiru. Gara biraatiin immoo odeessi nuyi ilaallu nama raajii ofiin jedhu tokkotu jira. Namni kun ifatti beekamtii argachuudhaaf akkasuma maallaqoota argachuudhaaf jechuudha wanti inni hin goone hin jiru. Namni kun ni yaadattu yoo ta'e waldaa Israa'el dansaatti naannoo waggaa tokkootiin dura Israa'el wajjin waltajjii tokkorra dhaabbattee tajaajiltaa jedhamee nama akkasaa wajjin dhaabbatee tajaajiluun isaaf dinqii ture. Kanaaf egaa lissaanan dubbadha jedhee waan gurra namaatti hin tolle tokko dubbateera. Sana booddee erga sana dubbate booddee immoo jechuudha gammachuu isaarraa kan ka'e baaxii manaa koree sammuu namaa burjaajessuu yaaleera. Nama kanarratti egaa yeroo baay'ee namoonni hedduun viidiyoo isaa kutanii gadhiisuudhaan maal hojiin namicha kanaa jedhanii yeroo baay'ee egaa haasaa turaniiru. Amma immoo tibbana immoo waan ajaa'ibsiisaa godhees jira. Waan baay'ee isin iyyuu ofii keessanii tilmaamuu dandeessan. Egaa amma xumura qophii keenyaatti yoo wajjin taatan isiniif qoonna. Daawwattoota keenya kana malee qophii keenya sadaffaa irratti isiniif dhiyeessinuun jechuudha. Kiristiyaanonni 46 ukkaanfaman. Biyya Kiristiyaanonni 32 ajjeefaman keessatti Naayijeeriyaa keessatti jechuudha. Guyyoota muraasaan dura immoo dhiirota 16 fi shamarran 30 walumatti jechuudha. Ijoollee isaanii malee namoonni 46 ukkaanfamaniiru. Naayijeeriyaa keessa hidhattoota gosa lamatu jiru. Isaanis hidhattoota Booko Haraa jedhamanii fi hidhattoota Fuulaanii jedhamanidha. Isaan kun lamaanuu amantii Musliimaa kan dhaadhessanii fi tarkaanfii amantoota kiristaanaa irratti kan fudhatanidha. Egaa tibbanas wanti ta'e baay'ee kan nama yaaddessudha. Isa kanallee kan isiniif qoonnu ni ta'a. Xumura qophii keenya irratti daawwattoota keenya Yoonaataan Akiliiluu fi Doo'ii Imroo wajjin waan wal qabatee waan geggeessitoonni waldaa kiristaanaa Itiyoophiyaa jedhan jechuudha isiniif qoonna hamma tokko jechuudha. Bu'aa bahii isaan keessa darbanii fi tajaajila isaanii irratti waan guddaa akkasiin barattan abdii guutuu qabna. Akkuma nama kamii rakkataniiru, akkuma nama kamii wal dhabaa turaniiru, akkuma nama kamii maallaqa isaanii fixaniiru, dafqaniiru, akkuma nama kamii hojii gaddeebi'aadha jedhamee sammuu namootaa keessatti yaadamu garuu gaddeebi'aan taane hojjetaniiru. Jarreen kun akkuma nama kamii tajaajila waldaa kiristaanaa ta'uu jibbaniiru. Sababii maalirraa kan ka'e kan wal wajjin hin ilaalu ni ta'a. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin hin tura. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin ergaawwan keenya wayitawaa yeroodhaa gara yerootti wayita gadhiifaman akka isin dhaqqaban taasiftu jechuudha daawwattoota keenya. Akkasuma yaada qabdan kamiyyuu komentii irratti nu qooda. Akkasuma immoo ergaa keenya jaallattan share gochuudhaan nu deeggara. Video kana like gochuudhaan ammuma haa jalqabnu erga tokko like haa goonu gara qophii keenya jalqabaatti wal wajjin imalla.
Macaafa qulqulluu tarsaasee nyaachuurraa kaasee hamma waaqayyoonan wallaansoo qabe warreemne jedhutti waan baay'ee haasaa yoo gurra kennaniif. Gurbaan kun Mallasee Teklaa jedhama. Raajii jedheetu of waama. Yeroo tokko immoo simmintoo nyaadhee jedha. Nama kana yoo yaadattan namicha waldaa Israa'el dansaatti Israa'el wajjin deemtee tajaajilta jedhamnaan xaxaxoxonxos jechuudhaan waan afaan waaqarraa fakkaatu dubbachuudhaan qeeqni hamaan irratti ka'aa turedha. Kana qofaa utuu hin taane kana erga dubbate booddee baaxii manaa gama tokkoon koruudhaan baaxii manaarraa adeemaa karaa biraatiin nama bu'edha. Waaqayyoon tajaajilta utuu jedhamee kana godheeti waan nama dinquyyuu hin qabu. Garuu Israa'el dansaa nama foon uffataa isumayyuu nama niitworkiidhaan saba tajaajiluu fi namoota goyyomsu namoota jedhamee irratti komiin garaa ka'aa ture kana wajjin tajaajilta gaafa jedhamu gammachuun akka kanaa maaliif irratti dhufe? Taateen inni agarsiisu kun maal jechuudhaan namoota biratti qeeqa uume akka ture ni yaadatama. Tibbana ammoo jechuudha gochoota beekamtii fi maallaqa ittiin argachuudhaaf inni godhaa jiru jedhame kana gaafa daawwattan komiin isin irratti dhiyeessitan jiraachuu mala. Namni foon uffatu tokko waaqayyoof wanti inni dhiyeessu ni jiraata. Nama foonii wajjinis haasaan inni godhu ni jiraata. Namni kun haasaa inni miidiyaa irratti haasa'u tilmaamuurraa kan ka'e jechuudha. Namni kun beekamtii fi maallaqaaf kana godhaa jechaadha kan isaan jiran. Amma immoo egaa abbaan hafuuraa isaa piroodiwuseriin fiilmichaa Israa'el Dansaa biyyaa deemnaan gara dhaqu dhabe. Ijoo dubbii of gochuufis miidiyaa irra bahee kadhataa akkasuma wantoota hin baratamne godhaa oola. Kana qofaa miti dhiyeenya kana immoo jechuudha miidiyaa irratti dhiyaachuudhaan waaqayyo wajjin kallattiidhaan wallaansoo wal qabnee booksiidhaan wal tumaa turre jechuudhaan dubbates immoo jira. Gochoota inni yeroo miidiyaa irratti dhiyaatu dubbatuu fi godhu kanarraa kan ka'e egaa namoonni hedduun beekamtii argachuu fi maallaqa argachuudhaaf akka kana godhata jechuudhaan qeeqa garaa irratti dhiyeessaa jiru. Nuyis gochoonni akkanaa waan hin baratamnee fi waan dhaloota keenya hin fayyadne ta'uusaarraa kan ka'e waan akkasiirraa of eeggadhaa jechuudhaaf isin qonnee jirra. Viidiyoo kanaan duraatiin ifatti egaa namni kun gochoota gurra namaatti hin tolle godhaa kan inni ture yommuu ta'u kana jechuun amanaan tokko raajii namni ofiin jedhu tokko macaafa qulqulluutu inni tarsaasee nyaatee liqimsuu hin argamne. Amma immoo viidiyoo nuyi argine isiniif qooduuf jirru kanaan haala sagadaa mataan dhaabbachuun luka yookaan miilla gara waaqaatti ol qabuun yeroo viidiyoo irratti ol ba'ee galateeffatuuf kadhatu argina. Nama kana gaafa yaada keenyatti ilaallu dhuguma namni kun haala waaqeffannaatiif dhuguma ulfina waaqayyootiif jedhee kana godhe immoo warreen macaafa qulqulluu keessatti jarreen kun namoonni akka isaan jajaniif jecha iddoo namoonni jiranitti kadhatu sagalee isaanii ol kaasanii kadhatu jedhee gooftaan dubbate sana ta'uu isaati laata. Sababiin isaa dhuguma nama waaqayyoon waaqeffachuuf kana godhe utuu ta'eeti gara miidiyaa bahuu hin barbaachisu ture. Yookaan immoo miidiyaa irratti gaafa bahu ergaan isaa ergaa namoonni sagadaa akkanaatti akka makatan ta'uu utuu hin taane ergaa dhuunfaa isaa ilaallatudha. Kanaaf egaa namni kun egaa taateewwan haaraa bitaa namatti galan miidiyaa irratti raawwachuun yaada namoota keessa galaa jira. Namoonni wantoota akkanaarraa fagaadhaa jarreen kun warra waaqayyoof of hin eegganne tajaajila isaaniitiif qofaa fiiganidha yookaan bu'aa biyya lafaa kana barbaaduuf qofaa fiiganidha jechuudhaan isaan kanarraa akka of eeggattan isin qooduu jaallanne daawwattoota keenya. Itti aansuudhaan raajii Iyyuu Cufaaf simannaan addaa taasifame. Raajii Iyyuu Cufaa egaa kanaan dura konfiraansii Hoosaanaatti adeemsise irratti gaafa zayitii gurgurtaan jalqabamu hawaasarraa uummata yookaan amantootarraa mormii guddaan isarratti ka'uusaa ni yaadattu. Zayitii keessan nurraa dhaabaa gara sagantaatti seenaa zayitii akka nurratti gurgurtaan hin barbaannu jecha jedhu uummata keessaa akka ka'ee ture. Dargaggoonni hedduun mormii kana akka kaasanii turan gurra keessanitti akkasuma ija keessaniin akka argitaniif jennee
murree isiniif dhiyeessineetu turre amma immoo namni waaqayyoo raajiyyuu cufaa bitootessa 23 amma 25tti jechuunis jimaata irraa kaasee amma sagantaa sanbata guddaa dhufuutti istaadiyeemii diillaatti sagantaa guddaa qopheessee akka ture ni beekama. Maarree sagantichi haala ajaa'ibsiisaa ta'een simannaa guddaan guyyaa kaleessaa taasifameefiitu jira. Namoonni kumaatamootatti lakkaa'aman simannaa kanarratti kan hirmaatan yommuu ta'u baandiin Hoolaagaayis dabalatee jechuudha. Faarfattoonni kan affeeramanii fi harki waaqayyoo kan irratti mul'atu akka ta'e amantiidhaan eegamaa jiras jedhameera. Gooftaan dura kee abuuttiin jenna. Itti dabaluudhaan daawwattoota keenya kiristiyaanonni 46 ukkaanfaman gartuun hidhattoota Fuulaanii jedhaman Naayijeeriyaa keessa socho'an kiristiyaanota 32 erga ajjeesanii guyyoota muraasaan booda dubartoota 30 fi dhiirota 16 ammoo ijoollee isaanii malee namoota 46 ukkaamsanii fudhataniiru. Jarreen kun naannoo bulchiinsa Kaaduunaa jedhamutti Maarch 17 dhukaasa banuudhaan namoota kana ijoollee isaanii lakkoofsi isaanii hin beekamne waliin fudhatanii adeemaniirus jedhameera. Bakka yakki kun itti uumametti waggoota 3 asitti leelliftoonni garee amantaa Islaamaa kiristaanota ajjeesaa akka turan ni beekama. Itti dabaluudhaanis hidhattoonni kunneen jihaadistummaa kan leellisan yommuu ta'an namoota 32 kan isaan ajjeesanii fi manneen 200 magaalaa Kaagoroo keessatti akka barbadeessan miidiyaan kiristaanotaa addunyaa Kiristiyaana Poost gabaaseera. Kanarraa ka'uudhaanis Naayijeeriyaan biyyoota kiristaanummaaf hin mijanne jedhamuudhaan sadarkaa 7ffaarraa kaa'amtee jirti. Biyyoota Naayijeeriyaa keessatti kiristaanota dararamaa jiraniif waaqayyoon haa kadhannu isiniin jenna. Qophii keenya xumuraatiin daawwattoota keenya barsiisaa Yoonaataan Akiliiluu Abbaa Maarsiil TV fi akkasuma haadha warraa isaanii Dooyimmiruu wajjin waan wal qabatu isinii qoonna. Yeroo tokko Raajii Zannabee namni jedhamu Yoonaataan Akiliiluu gara waltajjiitti waamuudhaan waaqayyo akka har'aa akeeka irraa qabu itti dubbatee ture. Namni kun har'ayyuu lubbuudhaan jira. Yoonaataanis yommuu dubbatu gara waldaa kiristaanaa dhaquu akka hin barbaannee fi yeroo ergaan itti darbe sana jechuudha hiriyoottansaa garaa ga'uudhaaf gara sanaa akka inni dhaqeedha kan inni dubbatu. Egaa waldaa kiristaanaa deemuu kan hin barbaanne Yoonaataan Akiliiluu sababa maaliirraa kan ka'e kan jedhuuf odeeffannoo bal'aa isinii qindeessine. Yoonaataan fi Dooyimmiruu erga ol fuudhanii booddee hojii isaanii utoo hojjetatanii waldaa kiristaanaa maallaqaan deeggaruudha karoorri isaanii kan ture. Haa ta'u malee gaafa hojichi isaaniif wal qixxaatee hojii gurguddaa hojjetanii manneen jireenyaa konkolaattota hojii fi wantoota garaa garaa bu'aa biyya lafaa kanaan hedduu sooroman waldaa kiristaanaa mitiitii karaa sanarraan ba'uun iyyuu isaanitti ulfaataa dhufe. Gaaf tokko sagantaa Shaashamanneetti qophaa'e tokko irratti hiriyoottansaa kottuu konfiraansii kana dhaqnaa gaafattiin jedhan lakki an konkolaataa kootiin isin geessuu nan danda'a. Garuu fi kootii itti seeneen hirmaadhu waldaa kiristaanaa erga naqee guyyoota baay'ee tureera jechuudhaan dida. Haa ta'u nu geessi jedhaniitu hiriyoonni isaa isa goyyomsuu yaalan. Wayitaa inni geesse naannoo sanaan ga'utti egaa Yoonaataan kanaan dura jecha jedhuu fi waan dubbatu irratti dhaabbii wanta qabuuf lakki hin naqu jedheera taanaan hin naqu. Nan naqaa yookaan waan akkasii nan godhaan jedheera taanaan immoo nama wanta akkasii godhuudha wanta ta'eef abdii kutataa turree jedhu hiriyoonni isaanii kun. Erga waldaa kiristaanaa balbalarra gaanis yoo ati nu wajjiniin gara waldaa kanaa hin seentu ta'e nuyis konkolaataa kee keessaa hin buunu akka ittiin jedhanii fi dirqamaan fuudhanii gara sagantichaa seenanii teessoo fuulduraarraa akka isa teessisan dubbatu. Guyyaan kun guyyaa Yoonaataanitti lapheensaa yeroo lammataatiif tuqamee fi gara sagantaatti of kenneedha. Sana booddee tajaajilaan yeroo sana tajaajilaa ture
Raajii Zannabee namni jedhamu jechuudha. Fuuldura kaasuudhaan waan hafuurri Waaqayyoo isatti dubbate gara waltajjiitti baaseetti dubbate. Yeroo sana jalqabee Yoonaataan lapheen isaanii tuqame. Torban sanatti seexanoonni tajaajila Yoonaataatiin iyyanii ba'uu jalqaban. Innis hojii isaa duraanii dhiisuudhaan tajaajila isaa qofarratti xiyyeeffannoo gochuu jalqabe. Do'ii Imruu ammoo haati warraan isaa jechuudha bakka isaa bu'uudhaan hojii adeemsiftuu hojii isaanii hundumaa irratti taate. Haa ta'u malee milkeessuun hin dandeenye. Adeemsa kana keessatti hojiin isaanii ikoonomiin isaanii gadi bu'aa hir'ataa dhufe. Itti fufuudhaan qabeenyi isaanii waan gadi bu'aa dhufeef jecha Yoonaataan liqii namoota hedduu ofirraa qabu baasu yeroo dadhabetti hiriyoottan isaa inni duraan gargaaraa ture waliin ta'uudhaan birmatanii fi liqii namootaas isaan irraa akka baasan ni dubbatu. Ergasii booda hojii horii horsiisuu taaksii bitanii jechuudha. Yoonaataan konkolaachisaa ta'ee haati warraan isaa ammoo Finfinneef Shaashamannee gidduu akka gargaartuutti yookaan raddaatiitti waamtee uummata kana tajaajilaa jiruuf jireenya kana keessaa ba'uuf bu'aa bahii hedduu raawwataniiru. Akkasuma hoteela banachuudhaan jechuudha. Yoonaataan keessummeessaa yeroo ta'u haati warraan isaa ammoo nyaata hojjechuudhaan bu'aa bahii jireenyaa kana keessaas qooddataniitti jiru. Har'a namoonni lakkoofsi isaanii salphaa hin taane walitti qabamanii waaqeffatu waldaa Yoonaataan keessatti. Duuka buutotaa kumaatamaan lakkaa'amanii soorateera. Chaanaalii televezyiinii Maarsiil jedhamus banachuudhaan tajaajilli isaa addunyaas waliin gahaa jira. Waldicha keessatti tajaajiltoonni akka bilisa ba'uu, kadhannaa, barumsa duukaa buutummaa fi dhugaa ba'umsaa akkasuma barsiisa sagalee Waaqayyoo torbanii amma torbaniitti dhaabbataadhaan kennamaa jiru. Tajaajila isaaniitti milkaa'uu isaaniitiif Yoonaataan sagalee Waaqayyootiif bakka kennuu isaaniiti jechuudhaan namoonni isaan beekanii fi dura buutonni waldaa kiristaanaa hedduun ni dubbatu. Amantoonni barruu fi qalama qabatanii dhufuudhaan barachuudhaaf tarree galanii eeggatu. Yoonaataanis akka nama kamiitti yeroodhaa gara yerootti uummaticha gidduu deddeebi'uudhaan tajaajiluu irratti argama. Haati warraan isaanii Do'ii Imruus itti gaafatamummaa hedduun fudhachuudhaan gargaaruu irratti argamtis jedhu. Namni jalqabaa Yoonaataan tajaajilaa akka ta'e hafuura Waaqayyootiin waltajjii irratti baaseetti hime waldaa tokkummaa Amaanu'el Finfinnee naannoo Meeksikootti argamu keessa tajaajilaa kan ture yommuu ta'u yeroo ammaa immoo waldaa tokkummaa Amaanu'el Haliyootaat jedhamu keessa tajaajilaa akka jiru kan ifoome yeroo ta'u namni kun Raajii Zannabeen yeroo dubbatu Yoonaataan dhugumaa hafuura Waaqayyootiin nama dibameedha jechuudhaan dubbateera. Dura buutonni waldaa kiristaanaa Itoophiyaa hedduunis Yoonaataan beekamtii fi maallaqii san goyyomsiin malee nama baay'ee milkaa'aa ta'uu danda'a. Nama miiliyoonota hedduu gara Kiristoositti fiduu ta'uu danda'a. Akkasuma barsiifni isaas barsiisa macaafa qulqulluutii jechuudhaan dubbatu. Namoonni gartuun gara biraan ammoo akka jedhanitti tajaajiltoota biroo fakkeenya fudhatee zayitaaf bishaan akkasuma wantoota gurguraman waldaa kiristaanaa keessatti hin gurgurin malee baay'ee jaallanna baay'ee nutti tola jechuudhaanis namoonni gooftaa hin qabne iyyuu ni dubbatu. Gaa'ela keenya keessatti waliigaluu dadhabuun nu mudataa ture kan jedhan Yoonaataan Akiliiloo fi Do'ii Imruu dargaggoota taanus obsaan dabarsuu dandeenyeerraa jedhu. Yoonaataan fi Do'iin jireenya keessatti waan ulfaataa maali jedhamanii wayita gaafataman akkas jedhe Yoonaataan. Haadha manaa tajaajilaa ta'uun du'a kuma tokkorra tarkaanfataniitudha. Kanaaf iyyuu tajaajilaa ta'uu fi haadha manaa tajaajilaa ta'uun baay'ee rakkisaadha. Keessattuu haati warraan tajaajiltoota hedduu rakkatu, hedduu dadhabu. Kanaaf ba'aa kanatti gaafa seenan of amansiisanii seenutu isaan irra jiraata jechuudhaan dubbateera. Yeroodhaa gara yerootti qoramni garaa isaan mudatus karaa kufaatii ta'uu isaa beekuudhaan gamnummaadhaan jala miliqaa akka turanis dubbataniiru. Dhiyeenya kana gara Afrikaa kibbaatti kan imalan jarreen kun jechuudha. Namni tokko waltajjii irratti utuu Yoonaataan barsiisuu wayita isaaf sagaduudhaaf dhufee isa jalatti jilbeenfatetti Yoonaataan isa harkaa bahuudhaaf wixxifataa akka turee fi akka kufellee argitanii ni jirtu.
Yeroo sanatti Yoonaataan kan inni jedhee an Yoonaataan Akiliiluun jedhama jechuudhaan nama isaaf sagaduudhaaf jedhe sana qabee ol kaaseetti dubbateera. Anaaf saganni hin malu, saganni kan malu Waaqayyoodhaafi. Kanaaf gochoonni akkanas ittiin bariin jechuudhaanis itti ori'eetu jira. Egaa namni kun nama Waaqayyooti, barsiisa isaas baay'ee jaallanneet jira. Waaqayyoo Yoonaataan Akiliiluu fi Dooyimmiruu bara isaanii haa eebbisuu, tajaajila isaaniis haa eebbisuu jenna. Egaa yeroo ammaa Afrikaa Kibbaa keessatti tajaajilaaf adeemanii achitti dargaggoota gaarii hedduu leenjisaa akka isaan jiran odeeffannoon argame ni ibsa. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin nuyi guyyaa kanaaf isiniif qindeeffannee kanneenuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif gooftaan hunduma keessanuu isin haa eebbisuu. Yaada addaa yoo qabaattan komentii irratti nu barreessaa. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan ammoo qophii kana walakkaa irratti kan dhuftan jechuudha. Subscribe ituun godhiin hin bayina. Kana yoo gootan ergaawwan keenya yeroodha gara yerootti isin naqqabu. Waan daawwattaniif eebbifamaa. Saatota muraasaa booddee qophii biraatiin walitti deebina. Ammasitti turtii gaarii isiniif haa ta'u.